hordoftoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii harka fuunee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hardaan tana odeeffannoo tokko isin biraan gahuuf jenna. Odeeffannichis akka armaan gadii kana. Paaster Sheeka fakkaatee ergama isaa raawwataa ture. Waggoottan 25 harkaa badee ture obboleessi koo Yahyaa Ibnuu Nuuhii miidiyaa hawaasaa irratti maxxansinaan akka tasaa yeroon argu na ajaa'ibe jechuudhaan barreessaan keenya ammaartamaan barreesse. Yeroo sana eessaa dhufeesaa osoo nuti hin beekin ture sochii qur'aanaa fi da'waa geggeessaa turreetii dhufe kan makate. Areyni isaa dheeraa uffata addaa Paakistaan kan uffate harka irraa mirgaatiin siwaakaa bitaan ammoo masuubaa qabatee ture. Salaata fajrii salaatuuf bakka nuti barattoonni hifzii qur'aanaa wudu'a gochuuf yeroo qorraa sana itti hariifannutti jidduu keenya sagalee ol fuudhee yaa dargaggoota yeroo keessan kanatti diiniin tuqamee yeroo kabajni nabiyyii keenya sallallahu alaihi wasallam tuqamu kun osoo isin jirtanuu akkamitti ta'a jedhee gaafate. Jihaadaaf ka'a ani isiniin leenjisa jechuun bifa miira dargaggootaa danfisuun kakaasuun aarii guddaan haasawa godhe. Maqaa Muhammad Suhur jedhamuun nutti siiqee salaata fajrii booda halaqaa qur'aanaa irra nu waliin gadi taa'ee qur'aana jajallisee qara'aa masjiidatti dawaa gochuu eegale. Uummanni keenya gowwoon dargaggoonni isaa fudhatan isa faanaa ba'an. Wanti baay'ee nama dinquu fi amanuuf rakkisu biyyaaf jecha lola Eertiraa waliin gaggeeffame irratti hirmaachuu isaa fi islaamummaaf jecha Paakistaan deemee loluu isaa hime. Kun gaarii seenaa dharaa ture. Garuu namni hedduun jecha kana dhugaa se'ee isa amaneera. Hanga akka isaa ta'uu hawwutti kan isa amanatu jira. Wanti yoomiyyuu hin dagatamnee fi yeroo maraa gaafii natti ta'aa ture ganama halaqaa booda cireen ga'u dura gara alaatti akka hin baane ni dhoorkamna ture. Maaliif hin jettanuu? Muhammad Suruur karaatee yeroo hojjetu sagalee iyyaa isaa malee gocha isaa arguu akka hin dandeenyeef. Sababiin isaas iyyuma isaa qofa dhageenyee akka inni nama karaatee danda'u ta'e akka ragaa baanuu fi hawaasni keenya kana qofaan hin dhaabbanne. Intalli diinii isiitti jabduu taate barbaadamtee isatti akka heerumtee godhamte. Yeroo sana irraa eegalee eenyummaan Muhammad Suruur inni sirriin ifa ba'aa dhufe. Isaan sadarkaa kana irra ga'aniiru. Yoomiyyuu taanaan hawaasa keenya ofitti naannessuuf ta'anii hin beekne hin ta'inaas. Barreeffama armaan olii kana akkuma ergaa isaa hubattan nama isa waliin ture obboleessa koo Abdurrahmaan Sultaantuu katabee ragaa ba'e jechuun barreessaan kana barreessee ammaartamaam nu ibse. Shirri qaamolee Pirotestaantii yeroo ammaa bifa garagaraatiin qindaa'ee hojiirra oolaa jira. Isaan keessaa tokko kunoo akkuma kana eenyummaa ofii isa sirrii dhoksanii musliima fakkaatanii kaayyoowwan dabaa isaanii milkeeffachuudha. Kanneen biroo ammoo bal'innaan itti deebina inshaallah jechuudhaan barreessaan keenya ammaartamaam irraahi maddi keenya.